akkam jirtu Boolee International Airport itti argamna. Namoonni simachuu jennaan nama akka beekas obboleessi keenya Kadirii ji'a sadii dura dhufee kilinika dhufee na dubbisee ture. Kaleen isaa lamaan fail godhee dialysis erga ture booddee yaaliidhaa fi gara biyya Indiyaa Asteer Hospitaalitti hakiimota achiidhaa fi tiimii keenya wajjin mari'annee jalqabarraa kaasnee viizaa piroosesiirraa jalqabee hanga inni yaalamee dhufutti piroosesii hunda xumuree kunoo fayyee galeera. Kadir haala kanaan fayyee dhufee kunoo gara manaatti deebi'eera. Nagaan dhuftee baga nagaan rabbi si gargaaree yaalamtee mana kee keessatti situ kenneef kaleessa kennee obboleessa kiyyoon immoo kalee jijjiiratee dhufee akkam ture hedduu bareeda hedduu gammachiisa ji'a tokkoo fi torbee takkatti saarjari irraa baade asii deemnee ji'a lamatti xumurannee galuu baay'ee gammannee isinillee Asteer Hospitaal hedduu inkibakarii bareeda doktor jalqabarraa haga ammatti guyyaa jalqabarraa haga ammatti naa jira foofeeti hedduu naa galata siifi warri fakkaatan akka keetii warri si hojii jiran illee shaggaan faanis hiriyoonni shaggaatis obboleeyyan kiyya warri soorettiin faan Mustafaan faan warri ammaqaan beeni doktor Obsaa jira warreen obboleeyyan kiyya taatan hundi keessan warri gammachuu fi gadda na wajjin qooddachaa turtan naa galatoomaa hedduun isin jaalladha Oromooti. Galatooma kabajamoo hordoftoota keenya kunoo Indiyaatti ergine yaalamee yaaliin achittis namni isaan gargaaraa ture nutis immoo piroosesii isaa hundumaaf hin dheefi yaalamee obboleessi keenya haala kanaan arguu keetti baay'ee gammanneerra baay'ee gammadde. Baga walumaanuu gammannee isiniin jedha. Egaa Kadiris kunoo gara mana isaatti galee kunoo ijoollee isaa wajjin wal argee miira gammachuudhaan wal dubbisaa jiru. Maatiin isaa hundumtuu gammadaniiru haala namatti toluuni baay'ee nama gammachiisaanis eerpoortii irraa fuudheen gara mana isaanii geessee. Baabaan kee dhufee egaa miirri jiru baay'ee nama gammachiisa. Namoonni yaalaaf gara biyya alaa deemtanii yaalamuu barbaadan amanamummaadhaan ammas yaalamtanii dhuftanitti piroosesii hundumaas ni xumurra. Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 937 Duwwaa 7 jira dawwaluu dandeessu. Baga gammadanii. Baga walumaanuu gammannee alhamdulillah rabbi asiin nugee galatoomatilleen manatti nuuf ittee dhuftee abbaa ijoollee tiyyaa alhamdulillah Oromoon guutuu naanaa galatoomtu kun har'aan tan alhamdulillah nagaa mana gee ijoollee isa deebi'ee jira galatoomaa sii fi Oromoonni hundinuu naa galatoomaan alhamdulillah rabbil alamin ija tayrafa sin jalqabe warri jalqabarra haga ammatti nufaana buusanii asin nugeessa akka as geenyu warri lafaatan hundi keessanuu galatoomaan isin inja gammachuu ilmaan kiyyaati fi yaada manaa kiyyaa fi anarraa nangafee wanti kana caale jiru jiratti Kadiir amma dhalate uumtanii rabbiin isin sababe Kadiir amma taakatti uumame kana akka ammallee duuba isin jirtan agartee abdii keessanii wajji waan afallee akka nan daganne jaasumaanu garuu warri jalqabarraa haga ammaa doktora yaadin akkafee shaggaa sooree Mustafaa doktor Obsaa Yasmiin warreen maqaa yaamin hedduu jira gaa paatii garee keessatti jechuudha warri ani hin beeknes kana beeku jiraachuu danda'anii hundi keessanuu naa galatoomaa jazaa rabbi isin haa kafaluu. Kalee obboleessa keenya Kadiriif kan kennite sidha. Kalee kan kee laachuudhaan obboleessa keenya du'arra waan baraartiif galatoomi isin jedhu. Eshi isinillee waan obboleessa ija cinaa naa dhaabbattanii akka inni naa jiraatu naa gootaniif baay'ee isin galateeffadha. Ayyee galatoomaa baga gammaddanii. Galatoomaa enjoy godhaa. Galatoomaa hundi keessanuu doktor naa galatoomi. Ulfaadhaa.